Akka saayikolojiin jedhutti jireenya shamara tokkoo keessaa dhiira gosa sadiitu jira. Tokkoffaan kan isheen jaallattu, lammaffaan kan isheen jibbitu, sadaffaan kan isheen isa malee jiraachuu akka hin dandeenye itti dhaga'amudha. Yaada kana fakkaatu argachuuf mallattoo iddoo tuquudhaan foloo gochuun dagatinaa. Gaafa isaan sirraa fagaachuu barbaadan, achi sirraa siquu barbaadan maal goota? Meesejjiin kee barreessitee deebi'uu didee bilbiltee bilbilli kee ka'uu gaafa didu yookiis immoo si bilbiluu gaafa dhiisan wantoota kana shanan godhi. Tokkoffaa maaliif jettee hin gaafatin? Maaliif meesejjii koo hin deebisin? Maaliif bilbila koo hin kaasin hin jedhin? Sababni isaa beekamaadha waan ta'eef, kabaja kee gadi buusanii waan ta'eef. Lammaffaa irraa fagaadhu. Yeroo kee guutuu hojii kee irratti dabarsi. Yeroo kee guutuu ofii keef kennuutu sirra jiraata. Sadaffaa gatii kee ol kaasi. Nama jabaa ta'uu keetti argisiisi. Waan gaarii tokko hojjedhuuti itti agarsiisi. Arfaffaa sooshaal miidiyaa irratti isaan hin hordofin. Viidiyoo isaanii, footoo isaanii laayik, kooment, sheer hin godhin. Shanaffaa waa'ee isaanii guutummaatti dhiisiitii hojii kee irratti xiyyeeffadhu. Yaada dabalataa argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Akka saayikolojiin jedhutti tokkoffaa jireenya shamara tokkoo keessaa dhiira isheen gonkumaa dagachuu hin dandeenyetu jira. Lammaffaa jireenya dhiira tokkoo keessaa dubara inni tasumaa argachuu hin dandeenyetu jira. Sadaffaa dubarri tokko nyaata yoo siif hojjette xiyyeeffannaa addaa sitti kennuu isheedha. Yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Ijoolleen shamarranii hin dabarsinaa, sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hiriyyaa keessan akkamitti akka kunuunsitan isinitti hima. Wantoota rafan kana fayyadamuu hin dagatinaa. Tokkoffaa waa'ee hiriyyaa keessan isa kana duraa tasumaa ittiin haasa'inaa, ittiin kaasinaa. Sababni isaa hin jaallatan waan ta'eef. Lammaffaa bakka jaalalaa fi iddoo isaaf qabdu eenyuufillee hin kennin. Inni akka adda ta'e itti himi. Sadaffaa afaan jaalalaa itti agarsiisi. Fakkeenyaaf kan akka kolfuu, kan akka taphachuu, kan akka miira gaarii agarsiisu. Inni arfaffaanii ofitti amanamummaa akka inni qabaatu taasisi. Amilee isaa miira isaa hin cabsin. Amilee ta'uufiidhaan miira isaa eeguudhaan akka inni ofitti boonu taasisi. Yaada kana fakkaatu argachuuf mallattoo dawoo tuquudhaan foloo gochuu hin dagatinaa. Hariiroo keessatti of kabachiisuu yoo barbaaddan yookiis kabajamuu yoo barbaaddan wanta sanitti immoo kana tasumaa hin godhinaa. Tokkoffaa hin dinqisiifatinaa, xiyyeeffannaa addaatti kenninaa. Maaliif garmalee dinqisiifatta? Maaliif garmalee xiyyeeffannaa addaatti kennita? Yoo garmalee kan dinqisiifattu ta'e, yoo garmalee xiyyeeffannaa addaa kan itti kennitu ta'e, isaan malee nama filannoo hin qabne itti fakkaachuu dandeessa. Lammaffaa ofii kee dhiistee maaliif isaaniif dursa kennita? Yoo isaaniif dursa kennita ta'e, naa jaallatan jettee kuftee kaata yoo ta'e, kennaa adda addaa guurtee adeemte yoo taate, dhumarratti tuffatamuun kee hin hafu jechuudha. Isa jalqabaa ofii kee dursa kennuu, hojjechuu, beekamuu, waan gaarii tokko gochuutu sirraa eegama. Gaafa san kabajamta. Inni sadaffaa ergaa barreeffamaa akkam bulte, akkam oolte, nagaan bule kan jedhu. Ciree nyaattettaa, misaa nyaattettaa, irbaata nyaattettaa kan jedhamu san fayyadamuu dhiisi. Manatti galteettaa, manaa baateettaa, kufteettaa, cabdeettaa, kaateettaa, woordii akkasii fayyadamuu gaafa dhiistu hin kabajamtaa, hariiroon sun hin milkaa'a. Waan hin jedhu kana hojiirra yoo hojjetan isiniyyuu firiisaa ni argitu. Yaada dabalataaf foloo gochuu hin dagatinaa. Akka inni sin barbaanne mallattoo sadan kanaan beekuu ni dandeessa. Tokkoffaa hin badaa, hin babbada. Guyyaa sadiif torban tokko si jalaa bada, eessa buute isaa dhabda, isaa booda deebi'ee dhufee sababa adda addaa kaa'uudhaan si amansiisuu yaala. Mallattoon kun yoo jiraate. Lammaffaa si bira taa'es ta'e bilbilaan utuu si wajjin haasa'u yaadni isaa hin bittinnaa. Si bira hin jiru. Maal jette? Maal jette? Maal dubbatte? Siin jedha. Innannaa jechuudha. Si bira taa'ee innannaa yookiis utuu si wajjin haasa'u innannaa irra deebi'aa jechuudha. Yaadni isaa guutumaa si faana hin jiru jechuudha. Marsaa tokko yoo si ilaalu carraa inni deebi'ee si ilaalu isaatii baay'ee dhiphaa ta'aa jechuudha. Inni sadaffaan karoora gara fuulduraa si wajjin hin qabu, hin baafatu.
dhiironni jireenya isaanii keessatti nama onnee isaaniirraa jaallatan qofa wajjin karoora gara fuulduraa haasa'u. Fakkeenyaaf kan akka gaa'ela godhachuu, kan akka qubeelaa kaawwachuu jechuudha. Mallattoo kana sadanii amma tokko hubachuu ni dandeessu. Yaada dabalataa argachuuf follow gochuu hin dagatinaa. Gaafa si jaallattu maal gooti? Tokkoffaa waa'ee kee baruu barbaadde. Akka daa'imaatti gaaffii si gaafatti. Lammaffaa haadha siif taati, si kunuunsiti, siif yaaddi, siif dhibbatti. Sadaffaa kaayyoof karoorri kee, mul'anni kee akka galma ga'uuf ifaaji, yaaddi, xaarti. Arfaffaa si wajjin turuu, yeroo dheeraa turuu filadhi. Shanaffaa eenyummaa kee isa sirrii wajjin si jaallatti. Follow gochuu hin dagatinaa. Amala shamarran dhiira irratti jibban 5 isinitti maatii hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaanii sin jaalladhaan yoo baay'atu. Sin jaalladha kan jedhu woordiin kun yoo irra deddeebi'amee ittiin tolu. Lammaffaa waadaa seentee waadaa sana raawwachuu dhiisu. Sa'aatii akkasitti nan bilbila jettee sa'aatii beellamaa sana irratti bilbiluu dhiisuu isa kanan jaallatan. Inni sadaffaanii dantaa dhabuu. Hariiroo sana irratti fokosii dhabuu yookiis iddoo itti kennuu dhiisuu. Hariiroo sanaaf bakka kennuu dhiisuudha. Inni arfaffaan ofitti amanamummaa hin qabdu yoo ta'e isa kana baay'ee jibbu. Afaan hin taane fayyadamuu, jecha gadhee fayyadamuu. Wanta kana hin jaallatan. Dhiironni amala shanan kana qabanii gaa'elaaf baay'ee barbaachisoodha. Yoo argitan biraan hin darbinaa. Tokkoffaanii dhiira amma hin bilbille amma meesejii hin argine baay'ee biizii kan ta'e hojii isaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Inni lammaffaanii dhiira fageessee yaadu yookiis dhiira poozitiiva ta'e ilaalchi isaa gaarii kan ta'e jechuudha. Sababni isaa gaafa gaa'ela keessa teessan namni kun baay'ee isin yaada karaa irratti isin gatee hin bahu gaa'ela addaan diigee hin bahu waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee wanti xiqqoodhaa fi walitti bu'iinsi isin gidduutti akka uumamu hin godhu. Kanaaf dhiira fageessee yaadu yoo argitan filadhaa. Inni sadaffaan dhiira waaqayyoon sodaatu amantaa isaatti cimaa ta'e yoo argitan filachuun gaariidha. Sababni isaa gaa'ela keessa gaafa galu waaqayyo waan sodaatuu fi akkasumallee amantaa isaa waan kabajuu fi isiniin dhiisee hin bahu jechuudha yookiis miidhaa isinirraa hin geessisu. Inni arfaffaanii dudhaa hawaasaa, noormii hawaasaa dhiira hin cabsine, dhiira dudhaa hawaasaa kabajuu fi hawaasni illee isa kabajuu jechuudha. Kan bakka hin taanetti hin argamne akkasuma arraba hin taane kan hin qabne bakka dhugaatiitti kan hin argamne kan hin tuffatamne jechuudha. Inni shanaffaan dhiira of kabaju, dhiira of jaallatu yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Sababni isaa namni of hin kabaju, namni of hin jaallanne si jaallachuus hin danda'u, si kabajuus hin danda'u. Nama haaraa reefuu jaalala jalqabu waa'ee jaalalaa homaa hin beekne. Moo nama kana dura jaalala keessatti muuxannoo qabu nama kan biraan miidhamee dhufe filachuu wayya kan jedhu ilaalchisee namni haaraan faayidaa inni qabu maalidha yoo jettanii miira haaraan dhufaa gammachuudhaan dhufaa jechuudha. Faayidaan isaa inni guddaa inni biraa banamaadha. Jaalalichaa fi banamaadha. Waa'ee jaalalaa kanaan dura waan beekan hin qabanii reefuu jalqabu waan ta'eef banamanii si wajjin hariiroo itti fufuu jechuudha. Rakkinni isaanii inni guddaa maalidha yoo jettanii miira isaanii ibsachuu hin danda'an. Inni lammaffaan immoo wanta barbaadanii fi wanta hin barbaanne jaalala sana keessatti illee gargar baasanii beekuu hin danda'ani jechuudha. Warri kana dura jaalala keessatti miidhamanis ta'e kana dura nama kan biraa jaallatanii dhufan faayidaan isaanii inni guddaa maalidha yoo jettanii hubannoo jaalalaa gadi fagoo qabu. Lammaffaa miira gadi fagaataallee ni qabu jechuudha. Gaariidha waa'ee jaalalaa ni barbaadan wanta hin barbaanne jaalala sana keessatti gadi fageessanii beeku. Rakkinni isaanii inni guddaa maa inni tiraawomaa kan jedhamu jira. Taateen dabarsan sun deebiin irratti raawwatama jechuudha. Tokko shakkii keessa isaaniitti in uuma. Lammaffaa immoo keessaa hin badu inni suni qulqullaa'ee yeroo inni keessaa hin baane ni jira jechuudha. Kanaaf xiqqoo ishee rakkisaa ta'uu danda'a. Isin isa kan filachuu wayya kan jedhuu fi isintu murteessaadha. Maal barbaaddu? Fedhi keessan maayin, kaayyoon keessan maayin, hariiroo akkamii qabaachuu barbaaddu sana irratti hundooftanii nama haaraa wayyamoo nama jaalala keessatti muuxannoo qabu wayya kan jedhamu isin filadhaa. Dabalataan immoo komentii irratti illee barreessuu ni dandeessu. Galatooma.